Tole maatii Waaqayyoo nagaan abbaa biraa ta'e har'as karaa Kiristoos Yesuus hunduma keessaniif haa ta'u. Har'a immoo galgala kana yeroo Waaqayyo naa kennirraa isinii wajjin kadhachuun dhufe. Isa dura garuu dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa keessa koo Hafuurri Qulqulluun kaa'e tokkon isinii dubbisa. Innis sagalee akkas jedhudha. Keessa deebii boqonnaa 2 lakkoofsa tokko kaasee aga lakkoofsa 2tti isa jiruun dubbisa. Kana booddee nuyi garagallee akka Waaqayyo ana abboometti lafa onaa keessa karaa galaana diimaatti geessu irra dhaqne. Naannoo tulluu See'ir guyyaa baay'ee hin adeemne. Waaqayyo yommuu sanaanii yeroo dheeraadhaaf naannoo tulluu kana adeemaa turtaniittu amma gara bitaatti garagalaa. Saba kanas abboomi. Isin darbitanii gara daarii biyyaa obboloota keessanii sanyii Esaaw warra See'ir jiraatanii keessa darbuuf jettu. Isaan isin hin sodaatu. Ittiin jira. Kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti sabni Waaqayyoo sabni kakuudhaan bahe yeroo dheeraadhaaf lafa onaa kana keessa dadhabinaa fi ittirrachuu amantii irraa kan ka'e rakkoolee hafuuraa qaban irraa kan ka'e qormaata gurguddaa sabni Israa'el dabarsee dhufuunsaa beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee deemsa guyyaa 40 fixne haalota garaa garaatiin danqamanii waggaa 40 adeemaniiru. Saba kana garuu gateen galne Waaqayyo. Haa ta'u iyyuu malee macaafi qulqulluun kun kana booddee rakkoo baay'ee booddee challenge baay'ee booddee akka Waaqayyo anatti agarsiisetti kaleessa akka ofii isaaniitti deemaa turaniiru. Akka ofii isaaniitiin gaafa deemanu garuu naanna'uu malee joonjo'uu malee homaa tokko waan argatan hin qabani. Gaafa fedhi mataa isaaniitiif miira mataa isaaniitiin gaggeeffamanii deeman namoonni joonjo'uudhaaf irraa ta'uu roora'uu irraa kan hafe homaa tokko hin argatan. Kana booddee garuu jedha rakkoo baay'ee booddeedha, lola baay'ee booddeedha, wallaansoo baay'ee booddeedha inni kana booddee jedhu kun. Kana booddee garuu akka Waaqayyo na abboometti. Macaafi qulqulluun Isaayyaas boqonnaa tokko kaastanii gaafa ilaaltan ishii yoo jettan tole yoo jettan eebban nyaattu. Abboomamuun immoo cooma qalamee Waaqayyoof dhiyaaturraa hin caalaa. Aarsaa coomaa kennuu mannaa abboomamuun akka caalu dubbata. Akka Waaqayyo na abboometti akka Waaqayyo naan jedhetti deemuun jalqabe. Akka Waaqayyo naan jedhetti gaafan deemuu jalqabu Waaqayyo yommuus anaan dabalee akkas naan jedheedha. Waaqayyo yommuus lakkoofsa 2 irratti dabalee akkas naan jedhe isin yeroo dheeraadhaaf naannoo tulluu kanaa naannoftan. Wayitti baana jettanii fagoo deemna jettanii jireenyatti baana jettanii eebbatti baana jettanii kakuutti baana jettanii iddoo Waaqayyo nuuf argetti baana jettanii lafa Waaqayyo nutti dubbatetti baana jettanii adeemaa turtanii garuu naannoo tulluu kanaa yeroo dheeraadhaaf naanna'aa turtanidha. Garuu lafa yaaddan hin geenye. Garuu iddoo Waaqayyo sanitti dubbate hin geenye. Amma garuu jedha Waaqayyo. Amma garuu Waaqayyo yommuu sanaan si yeroo dheeraadhaaf naannoo tulluu kanaa adeemaa turtaniittu. Amma garuu gara bitaatti garagalaa. Daayireekshiniitti agarsiise Waaqayyo. Karaa isaan irra deemanii milkaa'an. Karaa isaan ittiin galma ga'an. Karaa isaan ittiin iddootti dubbatame sana ga'an. Qabu gurraa kakuu tokko. Qabu gurraa mul'ata tokko ijaan arganiiru. Mul'ata dhaga'aniif argan sana bira ga'uudhaaf garuu amma garuu waan ansiniin jedhu dhaggeeffadhaa jedhe Waaqayyo. Waaqayyoon dhaggeeffachuun akkam gaariidha firoota ko. Amma Waaqayyo natti dubbachuu didee Waaqayyoon jedhina amma ni dubbatutti eegaati deema. Otuu Waaqayyo sanitti hin dubbatin otuu Waaqayyo irraa konfirmin godhin yookaan immoo Waaqayyo irraa addan baafatin amma ka'anii deemurra bulanii erga Waaqayyo irraa dhaga'anii deemuun fiixaan ba'iinsa guddaadha. Yaada ofiif mul'ata ofii bira ga'uudhaaf ofiin amma ka'anii fiiguurraa bulanii Waaqayyo irraa dhaga'anii fiiguutu milkaa'ina. Kanaaf namoonni kun Waaqayyo yommuus anaan isin yeroo dheeraadhaaf naannoo tulluu kanaa buufattanii turtan. Naanna'aa turtanii gaara kanatti. Tulluu kanatti naanna'aa turtan. Maalitti ba'uudhaaf isa dhageessanitti ba'uudhaaf. Maalitti ba'uudhaaf iddoo Waaqayyo isinitti himetti ba'uudhaaf. Maalitti ba'uudhaaf iddoo ilaallattan iddoo abjuu keessanii biyya dammaaf annanii yaaddan sana bira ga'uudhaaf. Naannoftan garuu malee itti hin baane. Amma garuu akkan isinitti dubbadhutti deema. Ka'aatii karaan isinitti agarsiisu irra bu'aa. Karaa bitaatti naanna'aatii asiin caa jedhee itti dubbata Waaqayyo. Namoonni dura keessan jiran garuu isin sodaatu. Sodaa guddaa irra buuseera. Namoota nama hin dabarsinetu isin dabarsu. Isin garuu kan isaaniitti hin bu'inaa. Kan keessan qabdu waan ta'eef. Deemsa milkaa'inaaf deemtanu kanarratti waan keessa darbitanu keessa itti hin bu'inaa. Bishaaniin minaan isaaniitti hin bu'inaa. Keessan miti. Kan keessan isa garas jira. Kan keessan isa bira darbitanii keessan qabattu. Namoonni baay'een har'a kan isaan ittiin hudhamanii qabamanii jiran kan isaanii bira otoo hin ga'in seexanni kan namaatti agarsiise eebba namaatu qabataniiti. Lafa namaa qabatu, eebba namaa qabatu, korojoo namaa qabatu, biddeena namaa qabatu, mana namaa qabatu. Kanarraa kan ka'e otuu kan isaanii bira hin ga'in karaatti kan hafan hedduudha. Nuyin garuu Waaqayyo yeroo dheeraadhaaf milkaa'inatti ba'uudhaaf naannoo tulluu See'ir kana naanna'aa turtaniitu hin ga'aa jedhe. Isinittan agarsiisa qixa eebbi keessan jiru. Ameen warri jettan ammayyuu
karaa eebba keessaniitti itti baatan isinitti agarsiisu Waaqayyo. Eebba barbaanna garuu karaan isaa nuun galle. Milkaa'uuf fiigna garuu karaa milkaa'ina keenya irra fiigaa hin jirru. Kan nuti karoorfannee manaa baane, kan nuti abjoonnee manaa baane milkaa'ina bira ga'uudha. Waa qabachuuf manaa baane. Waa bira ga'uudhaaf manaa baane. Nama taanaa iddoo kana geenyee milkoomna jennee manaa baane. Garuu karicha irra fiigaa hin jirru. Waaqayyo har'a galgala dhaabbadhu siin jedha. Karaa isaa sittan agarsiisa. Ittiin naanna'in hin fiigin, fiigicha keessa hin jiru. Fiigichi gooftaan keessa hin jirre dafqa duwwaadha. Fiigichi gooftaan keessa hin jirre milkaa'ina hin qabu. Fiigichi Waaqayyo keessa hin jirre dhumni isaa boo'icha firoota koo. Gooftaan garuu dhaabbadhu. Karaan isatti irra fiigaa jirtu sana miti. Karaa ati ittiin milkooftuun sitti agarsiisa. Karaa kamiin hin deemee milkaa'a jedhi Waaqayyoon dhaabbadhu fira koo. Boleessa koo maal gochaa jirta? Barataa jirta ta'a. Wantoota garaa garaa hojjetaa jirtu ta'a. Daldalaa jiraachuu dandeessu. Hojii mootummaarra jiraachuu dandeessu. Hojii dhuunfaarra jiraachuu dandeessu. Mee takka dhaabbadhaati karaa milkaa'ina koo kami jedha. Baay'ee hojjechuu keessa hin jiru Waaqayyo. Baay'ee dafquu keessa, baay'ee fiiguu keessa, qorra nyaachuu keessa hin jiru Waaqayyo. Dhaabbatanii karaa kami karaan milkaa'ina kooti warra jedhanii wajjin jira Waaqayyo. Firoota koo macaafi qulqulluun Yohaannis boqonnaa 21 irra sagalee akkas jedhutu jira. Kanaa booddee Yesuus ciisaa bishaan Xibeeriyaas bukkeetti ammas bartootatti of mul'ise. Akka kanatti aanee jirutti isaanitti of mul'isee jira. Simoon Phexros, Toomaas inni Didimoos jedhamu, Naatnaa'el inni Qaanaa Galiilaa, ilma Zawudiyoos, lamaan bartoota warra kaan keessaa walii wajjin turan. Yommuu Simoon Phexros akkas jedhe, ani qurxummii qabuunan dhaqaa isaaniin jedhe. Isaan nuyis si wajjiniin hin dhaqnaa ittiin jedhanii gadi bu'anis bidiruu yaabbatan. Halkan sana garuu waan tokko illee hin qaban. Halkan sana guutuu dhama'anii waan tokko illee hin qaban. Erga booruun baqaqee immoo Yesuus qarqara bishaanii dhaabbatee ture. Bartoonni garuu Yesuus ta'uusaa hin barre turan. Yesuus yommus ijoollee qurxummii waa of biraa qabduu isaaniin jedhe. Isaan immoo waa'uu jedhanii deebisaniif. Inni immoo bidiricha bukkee gara mirgaatti kiyyoo darbadhaa hin argattu isaaniin jedhe. Isaanis kiyyicha darbatani. Baay'ina qurxummii irraa kan ka'es isa harkisuu dadhaban. Bartuun inni Yesuus jaallate immoo innoo gooftaadha jedhee Phexrositti dubbate. Simoon Phexros inni gooftaa akka ta'e yommuu dhaqa'e qomee isaa isa ofirraa baasee ture uffatee bishaanitti gadi utaale. Kutaa kana keessatti gooftaan Yesuus erga du'e booda Phexros faan akkasuma Naatnaa'el, Didimoos inni jedhame, Toomaas faan, ijoolleen Zabdiyoos walii wajjin turan. Phexros inni jedhamu garuu akkas jedhe, ani gara hojii koottan deebi'a. Gadan bu'aa qurxummii qabu jedhe. Asin taa'u gadi bu'een qurxummii qaba bakka. Hojii waan jedhuttan deebi'a. Gara qurxummii qabuutti gaafa gadi bu'uuf jedhu warri kaanis hojiin buuna nus maal goonaa jedhan. Dhaqneetu qurxummii qabne gabaa boriitiif dhiyeessina jedhaniitu gabaa borii qaqqabsiisuuf halkan kana qurxummii qabuudhaaf gadi ba'an. Gabaa borii qaqqabsiisuudhaaf gurguranii itti milkaa'uudhaaf maallaqa qabachuudhaaf nyaachuudhaaf jireenya isaanii borii ittiin fooyyessuudhaaf gadi buunee qurxummii qabna jedhanii duukaa bu'an. Hundumti isaanii dhaqan. Macaafi qulqulluun akkas jedha. Halkan guutuu dhama'anu malee homaa isaa hin qabne turani. Halkan guutuu dhama'ani, halkan guutuu darbatani, kiyyoo isaa 100 darbataniiru, kiyyoo isaa 90 darbataniiru. Harka isaanii keessa garuu homtuu hin jiru. Halkan guutuu darbachuun, halkan guutuu dhama'uun, halkan guutuu rakkachuun qorra dhuganiiru, dadhabaniiru. Harka isaanii garuu homtuu hin jiru. Duwwaa turani. Barii barraaqa lafaa garuu lafa isaan abdii kutanitti, lafa isaan waan hundumaa dhiisanitti, otoo isaan maraba miiccaa jiranii gooftaan Yesuus Kiristoos bukkee isaanii ture. Namoonni baay'een hin dhamaatu, gooftaan garuu sin bira dhaabata. Isaa wajjin hin mari'an, isaa wajjin haasaa kuttaniittu, isaa wajjin haasaa dhaabdaniittu. Homtuu garuu harka keessan keessa hin jiru. Dhama'uun dhiisne. Firoota koo baay'ee dadhabuudhaan miti jireenya. Firoota koo qorra dhuguudhaan miti milkaa'in. Milkaa'inni Yesuus keessa jira. Milkaa'inni arraba Waaqayyoo keessa jira. Eebba qabachuun, waan gaarii argachuun Yesuusiin keessa jira, afaan Waaqayyoo keessa jira. Baay'ee dhamaataniif miti, baay'ee facaaftaniif miti. Hektaara baay'ee facaaftaniif baay'ee hin gashitan. Hektaara baay'ee qottaniif baay'ee hin gashattan. Yertuu Waaqayyo keessa jirutu caala. Yertuu abbaan keessan keessa jirutu caala. Isaa wajjin haasaa dhaabdanii qamadii wajjin yoo raaraatanii faayidaa hin qabu. Lafti liqimsee caluma sin jalaa jira. Gooftaan garuu yoo isin eebbise, Yesuus wajjin yoo haasoftan garuu milkaa'ina jira. Halkan guutuu dadhaban malee tokko miti, Phexros duwwaa miti, isaanoo baay'eedha. Dhama'aa bulanii garuu wanti tokko hin jiru. Yesuus dhufe akkas jedhe, ijoolleedha, qurxummii qabduedha. Maaf kana gaafate gooftaa Yesuus? Akka isaan dhama'aa bulan beeka. Akka isaan dadhabaa bulan beeka. Waa tokko isaan barsiisuu barbaade gooftaan. Baay'ee qophaa dhama'aa buluu keessumtuu akka hin jirre isaan barsiise. Baay'ee darbachuu keessumtuu akka hin jirre isaan barsiise.
Qobaa fiiguu keessa milkaa'inni akka hin jirre isaan barsiise. Yesuusiin gatanii galaanatti miti maalittuu yoo gadi bu'anii eebba akka hin jirre isaan barsiise. Humtu tokko hin jiru gooftaa malee. Wanti gooftaan keessa hin jirre hirruudha yoomuu. Korojoon gooftaan hin binne yoomuu urataadha. Yootti naxxan hin guutu. Yootti naxxan hin guutu. Baranan bita waan jettan hin bittanu yoo gooftaan eeyyame malee. Baranan ijaara waan jettan hin ijaartanu yoo gooftaan keessa jiraate malee. Keessa jiraachuu qaba hojii keessan keessa. Goofta hundi isaanii si wajjin hin deema jedhanii Phexros wajjin gadi bu'aniiru. Na wajjin jiru kan inni jedhu baay'eedha. Ijoolleen Zabdiyoos obbolaan lamaan sun duuka jiru. Hin jiru gooftaan garuu duuka. Namoota baay'ee duuka deeme Phexros duuka inni garuu kan duuka hin jirre maal fayyada? Inni duuka kan hin jirre milkaa'ina hin qabu. Halkan guutuu dhamaanii Yesuus ganama dhufe argattaniittuu gaa jedheen. Inni sin barbaacha dhuftan harka keessan keessa galeeraa gaa'e. Isaan garuu hin barre gooftaan akka isaan duuka dhufee dhaabate. Qobaa isaanii gatii kaffalu. Qobaa gatiin kaffalina. Qobaa barattanii gatiin kaffalina. Qobaan dadhabina. Qobaan deemina. Qobaan bayina. Qobaan galina. Qobaan tajaajilina. Yesuus sin barbaachisa. Gooftaan akkas jedhe. Qabduuyii jedheen argattaniittuuyii. Guuteeraa inni sin dheebottan harka keessan keessa galeeraayi. Inni sin barbaaddan sun sinii ta'eeraayi. No. Waa'uu hin jiru. Marabi keenya duwwaadha. Kunoota akkati ilaaltudha. Galaana guutuu keessa harka duwwaa jiru. Galaana qurxummiidhaan guute keessa marabi isaanii duwwaa dhufu. Darbachuu duwwaa miti jarana sagaleen sin barbaachisu. San booddee akkas jedhe. Amma qixa markabii keessan qixa dooniin keessan jiruun gara mirgaatiin darbadhaa jedhe. Haleluuyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Qixa eebbi kee jiru kan beeku Waaqayyo. Qixa milkaa'inni keessan jiru kan beeku Waaqayyo. Saba Israa'eliin Waaqayyo daayireekshiniitti agarsiisa. Asiin deemaadha jedhe. Argitee Phexrosiin karaa mirga dooniin kee jiruun darbadhu. Qixa bidiruun keessan jiruun harka mirgaatiin darbadhaa jedhe. Harka mirgaatiin darbadhaa achiin jira jedhe. Daayireekshinii arfaniin fiiganiif miti kan milkaa'an. Karaa eebbi isaanii jirutti agarsiise Waaqayyo. Har'as Waaqayyo qixa eebbi keessan jiru qixa milkaa'ina keessanii isinitti agarsiisu. Har'as dhaabatee asiin gorisiina jedhu Waaqayyo irra gorii milkaa'e. Har'as Waaqayyo eessaan milkaa warra jechaa jirtaniif qixa kam jira eebbi koo eessaayyoon maraba koo darbadhe guutuu ta'ee dhufa. Karaa isaa isinitti agarsiisu Waaqayyo. Karaa eebbi keessan jiru. Karaa ulfinni keessan jiru. Galgala kana immoo kanan siniin jedha. Waaqayyo warra amma dubbii sagalee kana dhagaa jirtanuuf cabsa dubbii isiniif haa ta'u. Sabbar zeenaa isiniif haa ta'u. Karaa eebbi kee jiru qixa ittiin milkooftu sitti agarsiisu Waaqayyo. Karaa kamiyyoon deeme, karaa kamiyyoon dhama'e, karaa kamiyyoon hojjedhe, akkamitti yoon ba'e, akkamitti yoon galee milkaa warra jettanuuf ergaan sinii dhufeera. Waaqayyo sittan agarsiisa. Karaa eebbi kee jiru sittan agarsiisa. Galgala kana sagalee kanatti hirkadheen xinnoo sinii wajjin kadhachuu barbaada. Waaqayyo qixa eebbi keessan jiru sinitti agarsiisuu barbaada. Karaa ittiin deemtanii milkooftan sinitti agarsiisuu barbaada. Karaa namni jedhe miti, karaa hiriyyaan jedhe miti, karaa yaaddan miti. Karaan eebba Waaqayyo karaa biraa. Dhaggeeffadhaan nu sinitti agarsiisa. Abjuuf mul'ata sinii kenna. Waaqayyo ofii isaatii harka qabee sin gaggeessa. Waaqayyo ofii isaatii gara eebbi keessan jiru isinitti agarsiisa. Kanaaf amantiidhaan na wajjiniin kadhadhaa. Amantiidhaan akka Waaqayyo kana booddee dafqa duwwaa akkasin hin taane. Bishaan tumuu duwwaa akkasin hin taane. Akkasin gargaaruun barbaada Waaqayyo. Waaqayyo gara keessan akka goruun barbaada. Namni Waaqayyo jaallatu karaa eebbisaa jiru akka buusa. Karaa ittiin deemtee milkooftu sitti agarsiisa Waaqayyo. Akkati dhamaatu duwwaa hin taaneef, akkati gatii kaffaluu duwwaa hin taane, fiigicha duwwaa akkati hin taane, gabaarra deemuu duwwaa akkati hin taane, suuqii keessa dhaabachuu duwwaa akkati hin taane, waajjirratti deddeebi'uu duwwaa akkati hin taane, barachuu duwwaa akkati hin taane, dookimentii duwwaa akkati hin taane, kutaa lakkaa'uu duwwaa akkati hin taane kan Waaqayyo si godhu. Yooti isa dhaggeeffattan. Siniifan kadhamee galgala kana. Gooftaa keenya har'as harki kee gabaabbatee nama gargaaruu hin dhiisne. Har'as kadhata keenya dhaga'uu hin dhiisne. Gurri kee hin duunne. Hin dhageessa kadhata kana. Hin argita har'as yaa Waaqayyo. Ati iyya nama kamii birayyuu hin darbitu. Mimmaan eenyuu birayyuu hin darbitu. Nama si kadhate kamiif dhaga'uudhaaf akkati dhageessu nan amana. Nama si waame hundumaa akkati dhageessu nan amana. Kanaaf Maatiyos 7:7 irratti kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argitu. Rukutaas isin irraan banamaa jedha. Dubbiin sagalee kee Yesuus. Namoonni baay'een har'a dhamaatii duwwaa ta'aniiru. Namoonni baay'een har'a hojii duwwaa ta'aniiru. Namoonni baay'een kaabarraa kibbarraa keessaa dadhabanii alatti malaniiyyuu milkaa'an jiran. Sababiin isaa yaa Waaqayyo karaa eebbisaanii jiru hin beekan. Lafa ati waa keesseef hin beekan. Agartuun isaanii lafati waa keesseef miti kan jiru. Lafti isaan ilaalanu lafati ilaalte miti. Fiigicha duwwaadha. Deemsuu duwwaadha. Barachuu duwwaadha. Yaa Waaqayyo gooftaa ilaa nagaduu duwwaadha. Baabura dhaabuu duwwaadha. Gabaarra fiiguu duwwaadha. Bishaan tumuu ta'eera. Dafqa duwwaa ta'eera hojiin namaa. Kun hundinuu immoo yaa Waaqayyo har'a akka dhaabatu nan barbaada. Ijoollee keetiif abeet jettee akkati gargaartu nan amana. Yaa Waaqayyo sagaleen kee waa malee hin dhufne. Dubbii kee kanatti kan amanu kamillee. Sagalee kee kanatti kan amanu kamillee. Qixa eebbisaa jiru akkati itti agarsiistuuf. Abjuutti mul'atatti yaa Waaqayyo miilli isaa dingatuma. Miilli Ruut dingata qarmii Boo'eez keessa gale. Otuma hin beekin galte
qarmii boo'is keessa garuu inni isa ishee fuudhu ture. Sabori isheedhaaf abbaa manaa ta'u ture. Sabori isheedhaaf mana ijaaru ture. Otuma hin beekin itti galte dingatuma itti galtee jedha. Yaa Waaqayyo Gooftaa dubbii sagalee kee kana dhagaa kan jiran maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin sin kadhadha yaa Waaqayyo. Nan gadda baay'ee. Keessi koo irraafama baay'ee. Baay'een baratanii baay'een dafqanii mana barumsaa kanarraa mana barumsaa kanatti mana barumsaa kanarraa isa gamaatti malanii dhumarratti garuu yaa Waaqayyo harka duwwaa galanii harka isaanii keessomtuu hin jiru. Qilleensa habootu yaa Waaqayyo Gooftaa baay'een waggaa 5 erga baabura dhaabanii erga suuqii kana keessa dhaabachuu jalqabee namoonni baay'een isaanii yaa Waaqayyo waggaa lakkoofsisanii baay'een yaa Waaqayyo hojjetoota mootummaati har'a garuu mana kiraayitti galu baay'een garuu yaa Waaqayyo ganama barii barraaqa lafaa ka'anii konkolaataatti fannifamanii gabaa baay'ee irra jooraniiru guddaa wajjin wal lolaa oolu xinnaa wajjin taggoorra oolu harka isaanii dura goromtuu hin jiru dafqa duwwaa ta'eera qixa eebbi isaanii jiru kan wallaalan yaa Waaqayyo iddoo barbaadanii ga'uu kan dadhabani biyya barbaadanii jiraachuu kan dadhabani jijjiirraallee kadhatanii kan dadhabani dubbiin afaan isaanii giraama kaasuu kan dadhabe yaadi sammuu isaanii guddaa ta'etu jiru du'ati isaaniif dubbatte lafati isaan ganama isaanitti himte lafa koroorsanii manaa ba'an ga'uu dadhabanii karaa dhaabbatanii miilatanii ofirra gattaanii yaa Waaqayyo Gooftaa kan boo'aa jiranu baay'eedha. Maqaa keetiif jettee yaa Waaqayyo Daawit gaafa dubbatu maqaa isaatiif jedhee karaa gaariirra na gaggeessa jedha. Maqaa kee irratti waamameef jedhi yaa Waaqayyo dubbii sagalee keetiif jedhi maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee kee gargaari. Qabii baasii lafa isaan naanna'aa jiranu macaafi qulqulluun akkas jedha Loox magaalaa badduu sana keessaa ba'uudhaaf bahi jetteetti dubbannaan ba'uu dadhabee harkifate magaalaa badu keessa bubbuluu barbaannaan ergamoonni keessa ardanii isa baasanii jedhamee caafameera. Lafichi lafa milkaa'inaa miti akkasumaan keessa buluu barbaadu malee. Lafichi lafa eebbisaanii jiru miti akkasumaan keessa buluu barbaadu malee. Lafa sanaa Looxiin sarditee baafte. Lafa milkaa'inni isaanii hin jirre. Lafa eebbisaanii hin jirre. Lafa yaa Waaqayyo tomaan keenyeef keessa kan dhaabatanii jiran. Waajjira tomaa keessan keenyeef. Gabaati milkaa'ina isaanii keessan keenyeef. Hojii ati yaa Waaqayyo isaaniif hin qoonne keessa kan jiran lakkoofsi isaanii baay'eedha. Har'as harka isaanii qabiitii sardii keessaa baase. Ariifachiisii butii keessaa baase harka isaanii qabii gara milkaa'initti geggeessi ummata akkasumaan yaa Waaqayyo ganamaaf galgala bishaan tumuuf bishaan tumamee homaan ba'u yaa Waaqayyo bishaan tumamee yaa Waaqayyo homaa tokkoon kennu yaa Waaqayyo bishaan raafame boris bishaani bishaan tumame boris bishaani baay'een dafqa duwwaa ta'anii biyya keessaa fixanii biyya alaatti kan imalan lakkoofsan qabu as jiraa laata eebbi koo jedhanii lafa geeddaru as jiraa laata eebbi koo jedhanii biyya geeddaru as jiraa laata kan koo jedhanii nama geeddaru yaa Yesuus ati garuu eebba isaanii iddoo tokko keesse Phexros itti dubbatte gara kanaan darbadhu achii milkooftaa'eet tokkicha darbateen kumaatamatti kennite harkisuu dadhabee rakkata abbaa koo namuma amantiidhaan na wajjin kadhataa jiru galgala kana kaleessa rakkina harkisuu dadhabee kaleessa yaa Waaqayyo liqna irratti baay'atee jireenya harkisuu dadhabee namuma boo'aa jiru yaa Waaqayyo har'a garuu sagalee kana booddee eebba harkisuu dadhabu ulfina harkisuu dadhabu itti ulfaatu eebbisaaf ati kennitu kaleessa yaa Waaqayyo rakkinaaf jedhee gadi jedhee amma garuu yaa Waaqayyo bunni ija baay'ee qabu akkuma gadi jedhu yaa Waaqayyo muuziin baay'ina firii isaarraa kan ka'e akkuma gadi jedhu eebbati galgala kanaaf kenniturraa kan ka'e dhaloonni si amanate maqaa kee waammate maqaa Yesuusiin firiidhaan qabamu galgala kana hin maseenin yaa Waaqayyo hin maseenin hojiin isaanii harki isaanii hin maseenin harki isaanii kan gimijaa'e baay'eedha homaa garuu kiisii isaanii keessaan qabani akkaawuntii isaanii irraa homaa hin qabani harki isaanii garuu harka namaa irraa ba'eera fuulli isaanii aduudhaan gurraacha'eera yaa Waaqayyo miilli isaanii waan biraati yaa Waaqayyo hidhiin isaanii kan irratti goggoge fuulli isaanii kan irratti gurraacha'e hedduudha yaa Waaqayyo gurra afaanii kan qoore baay'eedha dubbachuu kan dadhabani baay'eedha garuu harka isaanii keessa hin jiru barreen gaddaara barananaa wayyaa laata bara dhuftunaa wayyaa laata bara lakkaa'u yaa Waaqayyo kan jedhanu bara duwwaa kan gaggeessanii baratti kan galanu baay'eedha bara gaggeessuuf bara simachuu keessaa ba'u ummati kee maqaa keetiif jedhee akkuma Daawit jedhe maqaa isaatiif jedhee karaa gaariirra na gaggeessa jedhe ijoollee kee qabii gaggeessi gargaari yaa Waaqayyo maqaa keetiif jedhii gaggeessi narrabsaminati maqaan kee nurratti Yesuus meerre Yesuus keessan nuun hin jedhin namni baay'oonni meerre Yesuus keessan jedhamaa jiru baay'oonni meerre nati waaqessitu jedhamaa jiru abbaa koo meerre Yesuus kee nuun hin jedhin harka keenya qabinu gaggeessi akkuma saba Israa'elitti kana booddee barri singaara kanatti naannoftaniin gaa karaan isinitti agarsiisu irra deemaa saba keetti agarsiisi saba sagalee kana dhaga'utti
dargaggeessa sagalee kana dhaga'utti harmee sagalee kana dhageessutti kadhati nama qajeelaa humna isheetiin waan jabaa gooti jedha. Qajeelummaan koosii yaa Waaqayyo qajeelummaan lakkaa'adhu kan biraan qabu. Qajeelummaan ani lakkaa'adhu Yesuusii maqaa keetiif jedhiitii yaa Waaqayyo gooftaa ijoollee kee qabii hallayyaa rakkinaa keessaa baasi. Kisaaraawuma keessaa ba'an ijoolleen kee liquma keessaa ba'an ijoolleen kee yaa Waaqayyo yaaddooma keessaa ba'an ijoolleen kee hin ga'a jedhimme akkuma saba Israa'eliin hin ga'a jette. Hingaa rakkinni keessan, hingaa yaaddoon keessan, hingaa dhukkubi keessan, hingaa mana yaalarra joonja'uun keessan, hingaa gabaarra joonja'uun keessan, hingaa jedhiin maqaa gooftaa Yesuusiin. Sagalee kana kan dhagaa jirtu maqaa Yesuusiin sigaa joonja'uun, sigaa roora'uun, sigaa mana yaalarra joonja'uun, sigaa hojii barbaacha joonja'uun, sigaa milkaa'ina barbaacha joonja'uun. Galgala kana utuu hin beekin akkuma Ruut Boo'eezitti baate wayitti ba'i galgala kana. Akkuma Ruut eebbatti baate maqaa Yesuus Kiristoosiin utuma qarmii kana keessa joonjoftu wayitti ba'i maqaa Yesuusiin. Hingaa hidhii xuuxuun, hingaa mimmaan gaddaa dhangalaasuun, hingaa yoomi laata jechaa deemuun, hingaa hiriyoota kee gaafa argitu lafa laaluun, hingaa mudhii kee qabattee adeemuun, hingaa maqaa Yesuusiin sirraa dhaabatu, hingaa liqeeffatanii buluun sirraa dhaabatu, hingaa mimmaan gaddaa coobsuun si haa ga'u. Dargaggeessa nana, dargaggeettiin nana, abbeen nana, haadha nana, maqaa gooftaa Yesuus namicha Naazreetiin jedheera sagalee sitti baaseera. Dubbii jiraataa dubbiin geeddaramne sitti dubbadheera. Hingaa maqaa Yesuus Kiristoosiin baranaa kaasiitii sitti jijjiiramu lafti. Sitti jijjiiramu lafti. Gaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan jedha. Lafa milkaa'inni keessan jiru sinitti agarsiisu Waaqayyo. Abjuu gaarii siniif kennu. Mul'ata gaarii siniif kennu. Mul'ata gaarii siniif kennu. Qixa eebbi keessan jirutti ba'a. Dingatuma ka'ee sin fuudhee haa ba'u hafuurri tokko. Dingatuma gara eebba keessanitti sin fuudhee haa ba'u. Lafa milkooftu malee hin bulin. Lafa milkooftu malee hin oolin. Didee urgufee si fuudhee haa ba'u. Utuu hin beekin lafa jirtu sana hin milkooftu taanaan iddoo milkaa'ina keetii miti taanaan si baasu Waaqayyo. Biyya milkoofne keessaa ba'i maqaa Yesuusiin. Mandara milkoofne keessaa ba'i maqaa Yesuusiin. Lafatti hin fayyine keessaa ba'i maqaa Yesuusiin. Hamma miilli kee ariifatu akka biichee akka borofaa gaararra fiigi. Maqaa Yesuusiin ariifadhu lafa eebbi kee jirutti ba'i. Lafa fayyinni kee ba'u jirutti ba'i. Kan kee eessa jirti? Kan kee kan hin taane hin qabdeen boo'in. Kan kee kan hin taane tirraateen boo'in. Kan keetti si abaasu galgala kana. Kan keessan dhabdanii kan boo'aa jirtan. Kan keessan dhabdanii wayyoo kan jechaa jirtan. Ilaana nama sagalee Waaqayyoo kana kan keetti si abaasu sagaleen Waaqayyoo kun. Kan keetti si fuudhee ba'u. Maagneettiin eebba kee ilame maagneettiin sagalee Waaqayyoo kun eebba keetti si harkisu. Harkifamitti. Harkifamitti. Qixa eebbi kee jirutti si harkisu hafuurri Waaqayyoo. Si ageessu sagaleen Waaqayyoo. Fiigi maqaa Yesuusiin itti ba'i. 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 Hinga abaarsi kana booddee sirraa dhaabatu. Hinga agaddi kana booddee sirraa dhaabatu. Hinga abooyichi kana booddee sirraa dhaabatu. Hinga dhabiisi kana booddee sirraa dhaabatu. Hinga dhukkubi kana booddee sirraa dhaabatu. Hinga finyoon rakkinaa sirraa citu. Hinga wadaroon abaarsaa sirraa citu. Booddeetti kan si harkisu. Abaarsi maatii, abaarsi qomoo, abaarsi biyyattii kanarra jiru sin danda'in sirraa hacabu. Abaarsa abboota, abaarsu ayyoota darbanii, abaarsi amantoota darbanii sirraa cabu maqaa Yesuusiin. Wanti mandira keessatti siidhe akkati miilan fageeffanne kan si godhe, akkati hin qaroomne kan si godhe, akkati hin gabbanne kan si godhe maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa dhaabatu. Gooftaa Yesuus waan gootuuf si galatu. Kadhata keenya waan dhageesseef ulfaadhu. Ijoolleen kee qixa eebba isaaniitti ba'an. Ijoolleen kee qixa ati keessatti ba'an. Lafa ati keessatti ariifatanii ba'an. Miila isaanii yaa Waaqayyo hafuura keetiin gaggeessiti baas. Gara eebbaa sanatti ol arii. Gara ulfinaa sanatti ol arii. Lafa kakuu keessatti ol ba'anii. Namni sagalee kana dhaga'ee ameen jedhe hundinuu maqaa Yesuusiin sagalee kanaan qabamee ol ba'u. Ameen kan jedhe hundinuu eebba kanaan qabamee galatoodhaaf dhaabatu. Si galatu. Waan nu dhageesseef ulfaadhu. Ulfinni isaa immoo si duwwaadhaaf ta'u. Namni hunduu immoo eebbifamee galata keessiina jedhu. Qubaasii fadheessu. Bissii galataa baatanii achi as deebi'an. Har'a ameen jedhanii fudhatanii kan ba'an kun maqaa Yesuusiin bissii galataa fudhatanii deebi'an. Dhaabbatanii si galate jedhan. Achi ga'anii jilbeenfatanii si galate jedhan. Macaafi qulqulluun akka jedha. Maariyaamiif Museen galaana sana gaafa ce'anu gamatti achi ce'anii diina jalaa ba'anii dibbee kiraara galataa ol fudhatanii jedha. Ijoolleen kee gaaratti ol ba'anii bissii galataa baatanii kiraaraaf dibbee fudhatanii faarfannaa siif faarfatan. Si galatu ulfaadhu. Eebbifame maqaan kee eebbifamu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara baraan jiraatuun.